Tole kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Orotechy baga nagaan dhuftan isin jecha guyyaa irraa kan nu waliin ilaallu mathematical induction jedhudha. Fakkeenya kanarraa akkuma argitan 3 ida'uu 7 ida'uu 11 itti fufa jechuudhaan biraakeetii banee 4 n minus 1 equals n into 2 times n plus 1 kan jedhu kana natural numberii hundumaaf dhugaadha kan jedhu goomsuu barbaanna jechuudha. Asirratti jalqaba wanti nu hubachuu qabnu first termiidhaaf check goona. First termii yommuu jennu n is equal to 1 n is equal to 1 fudhannee sana booddee first termii kan jennu garuu gara kanarraan 3 jechuudha. n is equal to 2 jennee first two terms isaan lamaan kana fudhannaa jechuudha. The first two terms kan jennu jechuudha 3 and 7 jechuudha. n is equal to 3 jennee ደግሞ the first third terms kan jennu 3 7 and 11 kan jedhu kana fudhannaa jechuudha. Kanaaf jalqaba kan nuyi check gochuu fi qabnu n is equal to 1 dhaaf natural numberii hundaaf check goonaa yoo jenne kana natural number hundaaf check gochuudhaaf waan hin danda'amneef xumura irratti kan nuyi hubachuu qabnu natural numberii hundumaaf wanti kun dhugaadha kan jedhu proof gochuu barbaadna jechuudha. Kanaaf jalqaba n is equal to 1 dhaaf dhugaa ta'uu danda'a way dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugaa yoo ta'e itti fufnee n is equal to 2 kan jedhuuf check goona. n is equal to 3 kan jedhuuf check goona. Sana booddee n is equal to k kan jedhuuf check erga goone booddee n hundumaaf n jechuun natural numberidha asirratti. n hundumaaf check gaafa goonu dhugaa yoo ta'e kanaaf wanti kun yoo akka ittiin barreeffame himni herregaa kun yoo akka ittiin barreeffame natural number hundumaaf dhugaadha jechuu nu dandeessisa. Kanaafuu jalqaba wanti nuyi check gochuu qabnu n is equal to 1 irratti iddoo n tokko gashine n into 2 times 1 iddoo n tokko waan gashinuuf plus 1 sana booda 1 into the bracket 2 times 1 is 2 plus 1 so 1 times 3 equals with 3 so n is equal to 1 jechuun first termii keenya jechuudha. Ishee jalqabaa kana 3 jechuudha kan nu ilaallu. n is equal to 1 dhaaf 3 arganneerra jechuudha. Kan jechuun first termiidhaaf dhugaadha wanti kun jechuudha. n is equal to 1 yoo ta'e jalqabne jechuudha. Natural number hundumaaf check goona waan ta'eef. Lammaffaa irratti n is equal to 2 dhaaf check goona. 2 into 2 times 2 plus 1 2 out of the bracket 2 times 2 4 plus 1 2 into 4 plus 1 is 5 then 2 times 5 is 10 so asirratti 10 arganneerra. First termii 3 yommuu ta'u the first two terms gaafa jennu garuu 3 fi 7 walirratti daame jechuudha. The first two terms 3 plus 7 kanaafuu 3 ida'uun 7 10 jechuudha. 3 plus 7 is equal to 10 10 kanaaf n is equal to 2 dhaaf illee hin hojjeta jechuudha. Sadaffaa irratti n is equal to 3 dhaaf check goona. Kanaafuu kan nuyi walitti daanee asirraa argachuu qabnu garuu 3 ida'uu 7 ida'uu 11tiin iddoo n is equal to 3 irratti check goona jechuudha. Kanaaf n is equal to 3 jenne asiin kanaaf check goona jechuudha. 3 into 2 times 3 plus 1 sana booda 3 out of bracket ira lama baay'isuun 3 6 ida'uu tokko sanaafuu 3 into 6 plus 1 is 7 3 times 7 is 21 iddamii tokko arganneerra jechuudha. Asirraa immoo the first 3 terms add goona jechuudha. Kana jechuun 3 ida'uu 7 ida'uu 11 3 ida'uu 7 10
ida'uu 11 21 arganneerra jechuudha. Kanaafuu for the first third three terms hin hojjetaa jechuudha asirratti. Kanaaf kun immoo natural number hundumaaf dhugaadha jechuudha nu dandeessisu. Kun guarantee ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf kan nuyi check gochuu qabnu natural number hundumaaf dhugaadha ta'uu mirkaneessuudha kan nuyi barbaannu waan ta'eef kana balleessinee n is equal to k bileen jennee asirraa itti fufnaa jechuudha. n is equal to k kan jedhuuf inni goomsina yoo jenne jalqabne 3 ida'uu 7 ida'uu 11 iddoo n k fudhanna jechuudha. k minus 1 equals kana balleessa asirra k into 2k plus 1 n is equal to k dhaaf jechuudha. n is equal to k plus 1 dhaaf sana booddee n is equal to k plus 1 kana maaliif akkas barreessina? k plus 1 jechuun natural number hundumtu yoo tokko ta'e termiin ittaanee dhufu termiin jalqabaa tokko yoo ta'e termiin ittaanee dhufu tokko irratti tokko ida'ata jechuudha. Termiin ittaanee dhufu immoo lama irratti tokko ida'ata. Kana jechuun termiin ittaanee dhufu immoo sadii irratti tokko ida'ata. Akkasumatti waan itti fufu natural number hundumaafuu check gochuudhaaf jalqaba n is equal to k jennee k irratti immoo n termii ittaanu argachuudhaaf k plus 1 jechuu waan qabnuufi jechuudha. Kan nuyi k plus 1 dhaaf immoo sadarkaa lammaffaa irratti check goonu jechuudha. Kun steepii tokkoffaa jechuu dandeenya. Kun immoo steepii lammaffaadha jechuu dandeenya. Steepii tokkoffaa irratti n is equal to k dha. Steepii lammaffaa irratti n is equal to k plus 1 dha jechuudha. Kanaaf n is equal to k plus 1 dhaaf check yommuu goonu immoo 3 ida'uu 7 ida'uu 11 itti fufaa sana booddee jalqaba kan nuyi barreeffannu n isa jalqabaa kanadha jechuudha. 4k minus 1 isa booddee plus kan itti fufee dhufu n is equal to k plus 1 dha jechuudha. Kanaaf iddoo k amma asirratti k plus 1 fayyadamna jechuudha. Maaliif next termiidhaaf check gochaa jirra. n is equal to k dhaaf utuu hin taane next termii gashinaa jechuudha. Lammaffaarra kan jiru steepii lammaffaarra waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu 4 into k plus 1 minus equals iddoo k asirraa k plus 1 gashina jechuudha. Harka kanarra kan jiru hunda k plus 1 gashina. 2 into k plus 1 plus 1 asirraa waan qabnuuf jechuudha. Jalqaba kan nu ilaaluu qabnu asii ka'ee hanga asiitti kan jiru 3 irraa ka'ee hanga mallattoo walqixaa kana ga'u kan jiru equals with k into 2k plus 1 wajjiniin walqixa. Kanaa wajjin walqixa jechuudha. Kanaafuu nuyi asirraa wanti nu ilaaluu qabnu 3 kanarraa ka'ee hanga biraaketii itti cufamee tokko kun biraaketii itti cufamee argamutti kanaa wajjin walqixa jechuudha. Kuni tokkuma kanaa wajjin walqixa jechuudha. Kanaafuu iddoo kanaa kan nuyi barreessinu k into 2k plus 1 jennee yommuu barreessinu kanaa wajjin walqixa. Rakkoo hin qabu jechuudha. Ida'uu kanaan immoo bakka isaa hin gashinaa jechuudha. 4 into k plus 1 minus 1 itti cufnaa jechuudha. Asirraa equals into k plus 1 into 2 in the bracket k plus 1 plus 1
ifaadha ammanatti hojjennetti yoo ifaadha ta'e itti fufnee hin xumurraa jechuudha kana booda. Kun amma erga akkanatti erga barreessinee booddee kee bakkeerra yookiis biraakeetii ala jirtu kana irra raabsinaa jechuudha. Kanaaf kana hin salphisna jalqaba. K into 2k plus 1 plus 4 እዚህ ጋር አፉር ባይሱ k ida'u afurii kanaan baay'isnee jechuudha irra distribuute goona irrisuu tokko walqixa hin ta'a k plus 1 asirratti immoo in the bracket 2k plus 2 times 1 is 2 plus 1 kana asirra erga raabsinee booddee ida'u tokkoon godha. Kanaaf bifa kana ergan kaa'ee booddee k times 2k square plus k times 1 k plus 4k plus 4 minus 1 is 3 equals with asirraa immoo k plus 1 times 2k plus kana gaafa walitti 2k plus 3 dha. Sana 2k square plus asii plus 4k 5 arganna plus 3 gama kanarraan immoo waliin baay'isna k times 2k square k times 3k ከዛ asirraan immoo tokko baay'isuu 2k asirraa tokko baay'isuu 3 erga barreeffannee booda asirraa 2k square plus 5k 3 wal ta'a 2k square plus k to 3k plus k 5k plus 3 kan kullachanuu walqixa proof gaafa goone kana jechuun namoonni kun yoo walitti daamanii kana wajjin walqixa kun immoo natural number hundumaaf akka hojjetu nutti jechuudha. Kanaaf kun tokkoffaa yookiis paartii tokkoffaa yommuu ta'u itti aanu immoo waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf kun example kan akka ittiin hojjechuu hin danda'amu irra ilaaluunis kanarraa kan hafe viidiyoon guyyaa